Akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya har'a oduu gammachiisaa tokko qabannee isiniif dhufnee jirra. Innillee maali? Waa'ee DV bara 2024 ta'a. Hordoftoota keenya waa'ee DV bara 2024 wantoota hedduu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Yoo chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe, share gochuun viidiyoo kanammoo informationiin kun nama hunda bira akka ga'u share godhaa isiniin jenna. DV'n bara 2024 bahuudhaaf guyyaan tokko qofa bahe. Ifama bahuudhaaf guyyaan tokko qofti hafe. Kana jechuun DV'n bara 2024 kan itti bahu May 6 bara 2024 kan bahu guyyaa borii yookaan immoo sanbata xiqqaa kan beekamu ta'a. DV'n baranaa kun namoonni hedduun hawwiidhaan kan eegaa jiranii fi namoota hedduus abbaa carraa ni taasisa jedhamee kan eegamu saboota hedduu irraa kan ka'e jechuudha. Maaliif keessattuu biyyoota akka Itoophiyaa fi Eertiraa carraa qabeessa guddaa ni taasisa jedhamee eegama. Sababni isaas wantoota DV'dhaaf haldureewwan DV'dhaaf barbaachisan keessaa inni jalqabaa paaspoortii malee duraan guutuu kan hin danda'amne baranaa garuu yookaan immoo bara 2023 kan darbe kana keessa paaspoortiin haldureen paaspoortii keessaa haqamuu danda'eera. Kunis namoota hedduudhaaf carraa banaa akka ta'u taasisee jira. Inni lammaffaan biyyoonni akka Suudaan, Raashiyaa fi biyyoonni gurguddoon hedduun carraa DV kana argachaa turan bara kana carraa keessaa saba garaagaraatiin yookaan immoo sababa waraanatiin carraa DV kana keessaa haqamanii jiran. Kana jechuun immoo carraa biyyoonni kunniin argachaa turanis biyyoota akka Itoophiyaa fi biyyoota DV'n keessatti bahaa jiru kanaaf qoodama jechuudha. Kanaaf sababa kanaan carraan fakkeenyaaf Itoophiyaan duraan 10,000 yookaan carraa DV'dhaan 10,000 gara Ameerikaa kan seenu taate sababa kanaan gara 15,000 yookaan 20 ol hiquu danda'a jechuudha. Karaa biraatiin immoo hubannoon waa'ee DV miidiyoota garaagaraatiin kennamuun kunis akka Ameerikaan namoota hedduu gara biyya ishee fiduu barbaaddu fi carraa yookaan hiree namoota hedduuf banaa gochuu ishee agarsiisa. Inni biraa fi inni qorannee irra geenye inni biraa yoo jiraate Ameerikaan sababa koronaatii fi sababa garaagaraatiin namoota hedduu waan dhabdeef namoota hedduu ishii barbaachisa. Dalagaan hedduun banaa nama dhabee banaa ta'aa jira. Kanaaf namoota hedduu bara kana yookaan DV bara 2024 kana keessatti carraa qabeessa ni taasisti jedhamee eegama. Nutis hordoftoota keenya namoota viidiyoo kana ilaalaa jirtan maraan milkaa isiniin jenna. Carraa gaarii isiniin jecha namoonni viidiyoo kana agartan hundi viidiyoon kun akka namoota hunda bira ga'u share gochuudhaan akka namoota hunda bira ga'uuf share gochuudhaan nu gargaaraa isiniin jenna. Maaliif sababoota DV'n ittiin namaa hin baane tokko keessaa namoonni hedduun akka DV'n isaanii bahe osoo hin argine yookaan immoo akka DV guutanii akka DV'n bahe osoo hin beekin osoo carraa qabeessa ta'anii odoo DV isaanii bahuuf carraa isaanii osoo hin ilaalatin DV'n irra taree namoonni hedduun sababa kanaan waan hafaniif akkuma DV'n har'a bahe yookaan immoo guyyaa har'aa kana bahaa jiru namoonni hin dhageen hedduu waan jiraniif viidiyoo kana share gochuudhaan akkuma keessan kanatti akka namoonni hundi viidiyoo kana arganii carraa isaanii ilaalatan share godhaafii jira. Gara biraatiin akkamitti akka carraa qabeessa ta'uu keessan beektanii fi akkamitti akka DV kana isinii bahuusaa laaltan isinitti agarsiisa. Mee amma immoo kana taasisuudhaan namoonni hedduun keessallee kan nagaafataa turtan akkamitti DV keenya nu bahuu fi nu bahuu dhabuu laaluu dandeenya. Viidiyoo nu lagatanii namoonni nagaafatan jiru. Kana beekuudhaaf yookaan immoo DV'n akka nu bahee fi nu bahin check godhachuudhaaf haala salphaa ta'een osoma mana intarneetillee bakka birullee namallee hin kadhatiin haaluma salphaa ta'een silkii yookaan immoo PC keessan akkamitti haala salphaa ta'een akka itti ilaaltan isin garsiisa. Jalqaba irratti kun akkuma iskiriinii irratti
argaa jirtan kanatti DV 224 status check jennee check search goona Google yookaan immoo Chrome kama qabnu irratti jechuudha. Akka jiraatee ani Google fayyadamu waan ta'eef kunoo akkuma argaatan DV 224 status check jedhee barreessee jira. Itti aansuudhaan kunoo search godha jechuudha. Eega search godheen booda kunoo electronic DV diversity visa kana jedhu kun naa dhufaa. Namoonni hedduun search godhanii jiran waan ta'eef jalqabuma isin dhufaa. Kan jalqabarratti electronic diversity visa kan jedhu kan yookaan immoo kan DV 224 status check kan jedhu kana result DV 224 result check jennee search yoo goone nu dhufa jechuudha. Isin kafeetaniin search gochuu dandeessanii eega dhufeen booda kunoo electronic diversity visa kan jedhu kanarratti click yookaan immoo silkiin fayyadamtaan tuqna jechuudha. Eega tuqnee booda kunoo akkana jechuun dhufee jira. Electronic diversity visa thank you. Kunoo electronic diversity visa thank you DV infant status check yookaan check status kan jedhu nu dhufee jira. Peejiin kun eega nu dhufeen booda peejii kanarratti jechuudha kan DV keenya akka nu bahee fi nu boobadu nu carraaqabeessa fi carraaqabeessa ta'uu keenya kan itti ilaalu jechuudha. Mee step itti aanu itti haa ceenu. Kana bakka check status ta'e kun bakka tana bakka check status ta'e tana isirratti tuqne jechuudha. Erga isirratti tuqne booda akkuma welcome ammallee welcome jedha. Entrant status check instruction jedha. Kun continue jedha ammallee step lammaffaan akkuma argitan kanatti kun bakka continue tana bakka bu'eedhaan barreeffame isii tuqne jechuudha. Kun amma bakkeen itti DV keenya itti ilaalu yookaan immoo check itti goonu nu bahee jira jechuudha. Haaluma salphaatiin kun haala kanaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Jalqaba irratti amma eega askiin booda immoo wantoota itti guutuu qabnu jira. Bakkeen confirmation number jedha, last family name jedha, year or birth jedha. Achi booda immoo authentication yookaan immoo nama immoo robot ta'uu keenya addaan baasuudhaaf lakkoofsa fi qubee icciitii kaasnu kaa'ee jira. Kanarra tuqnaa jechuudha. Mee waan tokko guutee isin haa agarsiisu. Kun bakkee kan saanduqa kanneen yookaan bakkee kanneen nu guunnu jalqaba irratti confirmation number jedha. Confirmation number kun yeroo DV lottery guunnu yookaan yeroo DV guunnu lakkoofsa confirmation number yookaan immoo lakkoofsa print gootanii harkaan qabdan sanarraa confirmation number bakkeen jechuun isarraa asirratti kan jiru san guunnaa. Bakkanatti immoo last name last or immoo family name jedha. Bakkanatti maqaa keenya osoo hin taane kan guunnu maqaa fakkeenyaaf maqaan keenya Abdii yoo ta'e Abdii osoo hin taane kan guunnu maqaa akaakayyuu keenyatti kan guunnu jechuudha. Maqaa akaakayyuu keenya fakkeenyaaf Caalaa yoo ta'e Caalaa guunnaa jechuudha. Garuu maqaa keenya guutuun hin danda'amu jechuudha. Bakkee kanatti bakkee kun sarara lamaffaa kanatti maqaa keenya osoo hin taane maqaa akaakayyuu keenyaa guunna jechuudha. Sadaffaa irratti immoo year of birth jedha. Guyyaa dhaloota keenyaa isa sirrii ta'e isa DV yoo guunnu jechuudha malee kan biraa hin ta'u. Haala sirrii ta'e confirmation lakkoofsa confirmation keenya onurraa jechuudha. Kan yeroo guunnu print goonerraa haala salphaatiin haala kanaan year of birth keenya itti galchina. Dhuma irratti bakka tanatti bakka authentication jedhu kanarratti lakkoofsa icciitiraan asirratti nu barreesse kana eega barreessinee booda kun bakka submit jettu kana tuqnaa. Achiin kun waan ittiin guutiniif dhiifama waan yeroo hin argatiniif viidiyoo biraa irratti isin dalagadhee abdii godha. Waan yeroo hin arganneef ittiin guunne yeroo ቤተሰቦች ዛሬ ዲቪ 2024 ወደ እዚህ ደረጃ ቪዲዮ ለመፋ እንዴት ትችላላችሁ የሚለውን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። በርኩማ ለማፊደን ያፍሩ ዋሂደን ኦሶቲ ለጉቴ ኮንፊርሜሽን ነምበር የሚጠፋባችሁ ሰዎች ደግሞ ኩኑ ሐለ ከናን ዲቪ ስታተሳችሁን ቼክ ማድረግ እንደምትችሉ ወይም ደግሞ እንዴት አለባችሁ የሚለውን ማወቅ እንደምትችሉ በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ቪዲዮ ማየታችሁ ለኮስ ኢቲ ከላይ